Sabru, Baro Tumsa, Oromo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Amsaa fi hidhaan bulchaa jiru ergaa dullee guddaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo hiiksisuu gaafata hooggantoota siyaasaa biyyoota addunyaa irratti haashtaag godhame gama Tiwiitaraan geggeeffameen booda qondaaltota adda bilisummaa Oromoo gaazexeessitoota sagalee bilisummaa Oromoo fi namoota baay'een hidhaan dhabamsiiseetii jira. Dullee hidhaan dhabamsiisuu kun kaleessa muddee 20 bara 2020 ganama irraa jalqabee mana qondaaltota dhaabota siyaasaa fi gaazexeessitoota akkasumas mana jireenyaa namoota bebbeekamoo sakatta'uu fi hidhuun geggeeffamaati ture. Miseensotaa fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo duula kanaan hidhaman keessaa Firaa'ol Jaalataa yookaan Muhammad Raggaasaa dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo murataa sabaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Dr. Gadaa Oljiram itti gaafatamaa waajjira adda bilisummaa Oromoo yeroo san hayyuu itti gaafatamaa ijaarsaa jaarmiyaa Finfinnee fi naannawaa Finfinnee Asaffaa Fiqaaduu Gurmuu Ayyaana geessisaa kuusaa itti gaafatamaa jaarmaa Mandii Leensaa Abdallah miseensa koree seeraa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo warreen duula hidhaan dhabamsiifaman kana keessatti argamu. Gaazexeessitoota sagalee bilisummaa Oromoo hidhaman keessaa Ayyaantuu Bulchaa fi Ibsaa Gaaddisaas keessatti argamu. Qondaalotaa fi gaazexeessitoota hidhaman warra kanaan dura hidhaman akka gadhiifamaniif dullee Tiwiitaraa jimaata irraa kaasee hambaan sanbata galgalaatti erga geggeeffameen booda warreen hidhamanidha. Adda bilisummaa Oromoo duula hidhaa gartuun bilisiginaa miseensotaa fi aangawoota isaa irratti bifa addaatiin geggeessaa jiru kana ibsa baaseen balaaleffateetii jira. Dulli Tiwiitaraa guddaan hooggantoota siyaasaa Oromoo kumaatamaan mana hidhaa mootummaa biyya bulchaa jiru keessatti argaman hiiksisuuf aktiivistoota Oromootiin haashtaag godhame duulamaa ture mootummaa sirna abbaa irree paartii bilisiginnaatiin hoogganamu rifachiisuun isaa maddeen mooraa mootummaa keessaa odeeffannoo BBS'n gahaniitii jiru. Duula Tiwiitaraa guddaa hooggantoota biyyoota siyaasaa fi dinagdeedhaan badhaadhan irratti haashtaag godhamee duulame kanaan kan rifatee gareen bilisiginnaa aktiivistoota Oromoo kan haqa hidhamtoota siyaasaa Oromoof duula kana geggeessan ergamtoota TPLF jechuun ibsa sodaa fi qeeqaan guutamee baaseetii jira. Mootummaan bilisiginnaa morkattoota siyaasaa ciccimoo walitti qabee hidhuu miti hiikeetu osoo filannoo geggeesse kana booda murkiin siyaasaa si'aayina qabu hin jiru jechuu fi hidhamtoonni siyaasaa hundi hidhaa hiikaman jechuun duula Tiwiitaraa hooggantoota Awurooppaa fi Ameerikaa irratti haashtaag godhame geggeeffame irratti ibsaa kan baase bilisiginnaan duula akkanaatiin hidhamaan hidhaa ba'uu hin jiru dulli haqa hin qabne mirga namaa hin galchu jedhe. Dulli Tiwiitaraa mata duree Free All Political Prisoner in Ethiopia jedhu kun yeroo 230 ol raabsame akka jiru odeeffannoon arganne yommuu mul'isu mootummaan Itoophiyaa kan dirree siyaasaa keessaa morkattoota siyaasaa ciccimoo hidhee filannoo addaa isaa geggeessuuf qophaa'aa jiru duulichaan akka malee rifateetii jira. Dulli eenyummaa mootummaa Itoophiyaa hooggantoota addunyaa kan deeggarsa mootummaa Itoophiyaaf taasisanitti beeksisuu kun itti fufee kan mul'ate yommuu ta'u kanaanis hariiroon dippiloomaasii biyyattiin qabdu ciccitaatee jira. Hooggantoonni biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hidhaa irraa hiikamanii rakkoon jiru karaa nagaatiin akka mari'ataniif irra deddeebiin gaafataatii tureetii jira. Oduu biraatti yoo ceenu walgahii koree gidduu paartii bilisiginnaa irratti bakka bu'oonni bilisiginnaa Amaaraa fi Oromiyaa falmii guddaa fi obsaa fixachiisaa akka adeemsaa turan Finfinneen Interseptii gabaaseetii jira. Akka Finfinneen Interseptii ibsetti walgahii koree gidduu galeessaa paartii badhaadhinaa kamisa darbe ta'een miseensonni koree gidduu galeessaa bilisiginnaa Amaaraa pirezidaantii naannoo Amaaraa Aganyaw Tashagar Ministeera Daldalaa Malaakoo Allabal itti gaafatamaa waajjira bilisiginnaa Amaaraa Abrahaam Allenyim dhimma dadhabina bulchiinsaa Finfinnee dabalatee Oromiyaa fi Benishangul Gumuz irratti wal harkaa fuudhanii ergaa dubbatanii booda barbaachisaa taanaan bilisiginnaa keessaa ni baana jechuun muummicha ministeeraa kan bilisiginnaa hundeesse funyoo eda'amuutiin walitti hidhee rifachiisuu isaanii gabaaseetii jira. Bilisiginnaan Amaaraa walgahii koree giddu galeessaa kana irratti bulchiinsaa bilisiginnaa Oromiyaa kan rifachiisee fi doorsaa fi dhaadannoo guddaan sa'aatii dheeraa fudhatee haasa'aa turu kan eeree Finfinnee Interseptii humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa akka Benishangul Gumuz keessaa seensisu dhaadannoo wajjin dubbachuu miseensota bilisiginnaa Amaaraas himeetii jira.
walgahii kana irratti kan jedhee Finfinnee Intercept bilisiginnaan Oromiyaa yeroo dubbatan warri Amaaraa dhageeffachuu diduun diddaa fi wal dhibdee koree hojii raawwachiiftuu paartichaa keessa yeroo darbee ture gara koree gidduuttis bal'isuu isaa hime. Ta'us bilisiginnaan Oromiyaa yeroo isin walqaayitti fudhannaa jettan nuti dhimma Finfinnee Asoosaa Dirree Dawaa fi Raayyaa sochoosuu dadhabneetii miti biyyi haatas gabbooytuu jenneeti malee jechuu isaanii maddi kiyya naaf hime jechuun Finfinnee Intercept kun gabaasiitii jira. walgahii kanaan bilisiginnaan Affaarii fi Somaalees warra Amaaraa walgahicha irratti qeequu yoo himu paartiin bilisiginnaa gaafii eenyummaa daangaa seeraa qofaan fura jedheetii jira jedhe. Gaafii lafaa kan bilisiginnaa keessatti ajandaa mormii fi waldura dhaabbannaa ta'e hamma arrabaa fi waldorsutti seene kun gama bilisiginnaa Amaaraa irraa gaafiin walqaayita Raayyaa fi Mattakkal kenna jedhu dhiyaataa tureetii jira. Paartiin muummicha ministeeraa Ekiraa gootota Oromoo irra dhaabbatee aangoo muummee ministeerummaa argateen hundaa'ee bilisiginnaan daandii eda'amuutiin galma badhaadhinnaa ga'uuf dhaadatus uumamuun isaa duumessa nagayaa Itoophiyaa barootaaf qabdu haquun waldhabbii saboota gidduutti heddummeessuu fi torbaanota darban keessa ammoo walunkurri bilisiginnaa ala bahuun miidiyaa hawaasummaa irratti dhoksaa isaanii ifa baasuun wal dorsaa fi wal qeeqaa turuu isaanii ibseetii jira. Falaasamni eda'amuu uummata eenyummaa sabaa Falaasamni eda'amuu uummata eenyummaa sabummaa garaagaraa qabu walitti makuun eenyummaa haaraa Abisiiniyaa uumuuf abjootaa ture osoo hin milkaa'in hooggantoota dhaabichaa jidduutti wal unkurri jabaateetii jira. Dubbiin daangaa fi lafaa finxaaleyyii Amaaraatiin tarkaanfachiifamaa jiru kun kana caalaa balaa biraa biyya saaxiluu akka danda'utu dubbatamaatii jira. Mootummaa fi miidiyaaleen afaan mootummaa ta'an hundi duula garee TPLF dhabamsiisuu qofa irratti xiyyeeffachuun halkanii guyyaa ololaa afuufaa kan jiran yommuu ta'u utubaan nageenya Itoophiyaa kan qottoon itti baay'atte jigiinsaaf daaqee akka jiru arguu dadhabuu isaanis caqasamaatii jira. Oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee keessatti lolli humna addaa naannoo Affaaraa fi uummata Oromoo Walloo jidduutti adeemsifamaa ture guyyaa har'aa guyyaa jaaffaa isaa qabachuun lubbuu namaa fi qabeenyas barbadeessaa jiraachuu Oromoonni lola kanaan miidhamaa jiran BBS'tti himaniitii jiru. Lola kanaan qabeenyii fi manneen uummataa barbadaa'eetis jira. Amma nuti oduu kana qindeeffannutti lolli itti fufee kan jiru yoo ta'u naannawa Qallaa Odaa jedhamutti manneen uummataa ibiddaan barbadaa'atii jiru. Bal'inna Munawwar Ahmadtu qindeeffatem. Uummanni Oromoo Walloo baroota hedduuf humnoota naannoo Amaaraa fi naannoo Affaariin lolli irratti banamaa kan ture yeroo ta'u qabeenyaa fi lubbuuwwan gootota meeqaa lola kanneen irratti dhabaa turuun ni beekama. Lola yeroo garagaratti daangaa cahamee uummata Walloo irratti banamaa ture mootummaa federaalas ta'ee kan naannicha bulchuu callisee daawwachaa akka turee fi akka jiru komiin uummata naannicharraa dhagahamaa ture jira. Walloo aanaa baatee keessatti lolli guyyoota jahaaf humnoota addaa naannoo Affaariin hawaasa irratti banamee akka jiru jiraata naannichaa tokko BBS'tti hime. Lolli humnoota addaa naannoo Affaariin qotee bultoota Walloo irratti baname kun guyyaa jahaffaa kan lakkoofse yeroo ta'u weerartoonni Affaarii daangaa dabruun gandoota hedduu keessaa hawaasa baqachiisuun mana barumsaa dabartee manneen 200 ol gubaa jiraachuu jiraata naannichaa tokko BBS'tti hime. Akka namni kun jootti lola guyyaa jahaaf deemaa jiru kanaan lubbuun namoota baay'ee dabartee jirti. Kanneen madaa'anii fi du'an haala hamaa kana keessatti adda baasuun rakkisaa ta'ee jira jedhama. Humnoonni addaa naannoo Affaar daangaa caanii naannoo Koollaa, Burqaa, Muddii Algee fi Qallaa Odaa weeraranii jiru. Guyyaa har'aa Qallaa Odaa keessatti manneen jiraattota baay'ee ibiddatti kaa'anii yeroo ammaa ibiddi irraa bilbilaa jiraachuullee dubbata. Humni addaa naannoo Amaaraa kanneen dhiyeenya kana maqaa nageenya kabachiisuutiin daangarra qubatan humnoota Affaariin haleelamee kanneen lubbuun dabranis hedduu ta'uu dubbata. Humnoonni naannoo Affaarii meeshaalee gurguddaa fayyadamaa waan jiraniif humna qotee bultoonni dura dhaabbatanii ofirraa deebisuu danda'anii miti. Raayyaan ittisa biyyaa barootaaf naannoo Burqaa qubatee ture sababa lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture wal qabatee humnoota TPLF waraanuuf waan deemaniif humnoonni naannoo Amaaraa bakkicha qubatees homaa ittisuu hin dandeenye ja'a. Bulchitoonni aanaa baatee bulchaa jiran lola humnoota naannoo Affaariin uummata irratti baname kana dhaabsisuuf yaalanis humna isaanii ol tahee jira ja'a. Yeroo ammaa aanaa baatee bakkoota akka Burqaa, Muddii Algee fi Qallaa Odaa keessatti uummanni Oromoo Walloo qe'eef qabeenya isaaniirraa baqachaa jiraachuu fi manneen fi qabeenyi isaanii humnoota naannoo Affaariin barbadaa'aa jiraachuullee dubbata namni kun. Lolli kun eegalame har'aan guyyaan jaha lolli kan deemaa jiru humna addaa Affaariitti uummata keenya qotee bultoota qulqulluu irratti geggeessaa jira. Namoota hedduus rukutanii jiranii manas immoo
karaa mana 200 ol ta'u manneen barnootaa dabalatee barbadeessanii ani biddaanii ammas immoo qallaa odaa bakkee jedhamu gubaa jiran jecha mana qotee bultoota humna addaa Affaariiti jechaadha abbaan uummataa akka malee rasaasaan rukutaa jiru amma namni rukutameeru hin beekamu jecha hangisaa kan isa galgala sa'aatii 2 irratti rukutamee jechaadha mana qotee bultootaas barbadeesse jecha amma immoo ganama kana qallaa odaa bakkee jedhamu gubaa jecha ammuma bobahaa jira jecha bakkisu. Poolisiin naannoo Amaaraadhaa kan humna sanne humna kabachiisnaa jedhanii walii achi karaatti imalanii turan jechaadha kan nagaa buusna jedhanii achi deemanii turan jiranii isaan san keessaa kan rukutamee ajjeesame jira jechaadha. Uummati keenya baqachaa jira amma itti uummanni wanni qollaa akkabaabii burqaan jiraatu fi qallaa odaa ka jedhamu ka jiraatu mudhii algee ka jedhamu jira sun buqqa'ee jira jechaadha amma namumti irraa qolachii jiru hin jiru jechaadha amma Affaariin akka fedhe keessa socho'ee fa'aa ibiddaan gubaa jira jechaadha. Jiraatan Walloorraa dubbifne humdaamsa isaatiin lolli yeroo ammaa nurratti deemaa jiru kun duula lafa saamuu qofa osoo hin taane duula eenyummaa fi maqaa lafaa dhabamsiisuti. Kanaaf uummanni Oromoo keessaa fi alaa duula hamaa nurratti gaggeeffamaa jiru kana akka ofirraa qolannuuf gara dandeessaniin nu cinaa dhaabbadhaa jechuun dhaammatee jira. Duulli daangaa Oromiyaa saamuu finxaaleyyii Amaaraatiin karaa godina Shawaa Kaabaa Anaadarraa fi Kaabaa Oromiyaa Walloo keessatti haala kanaan dura beekamu caalaa itti fufee adeemsifamaati jira. Hidhaa fi achi buuteen dhabamsiisuunis godinoota Oromiyaa akka Shawaa Lixaa, Arsii, Harargee, Lixaa Oromiyaa keessattis adeemsifamaati jira. Haala Oromiyaa guyyaa lamaan kana keessa turtee gabaasaan keenya Oromiyaa irraa haala itti aanuun nuuf dhiyeessa. Durarratti daangaan Amaaraa fi Oromiyaadhaa gidduutti bakkoota adda addaatti saamichaa fi weerarri daangaadhaa eegaleeti kan jiru. Kana gaa yeroon jennu amma kunoo keessattuu naannawa darraatti uummanni Oromoodhaa Liju Haayilii uummata naannawa Amaaraatiin butamanii gara naannoo Amaaraatti geeffamaa akka jiru akkasumas gara Wallootiinis daangaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa gidduu jiru weeraramaati kan jiru. Keessattuu ammoo uummanni PP'n uummata Oromootii fi uummata daangaa naannoo Oromiyaadhaa daangeessan wal faallaa godhanii ilaalcha walitti buusanii umrii dheereeffachuudhaaf akkasumas uummata waliin dhaawanii filannoo sobaanii gaggeessina jaan kan hojiirra oolfachuudhaaf kan carraaqaa jiraachuu ta'uu isaaniiti ifatti wanti beekamuu qabu. Kana lammaffaan hidhaadhaa fi ajjeechaan uummata Oromoodhaa irratti Oromiyaa keessatti deemaa jiru bifa hammaataa ta'een itti fufeete kan jiru jechuudha. Akkasuma Gullisoo, Gimbii, Dambidolloo, Arsii keessa immoo Shaashamannee ajjee gada basaasaadhaa fi kana keessatti maqaa ABO shanee jiruun uffata reenjarii waraanaa itti kaa'uudhaan akka uummata gidirsaa jiranidha jechuudha. Hanga ammatti odeeffannoon itti qabnu Amboo keessattis bifuma saniin keessattuu maatiiwwan qabsaa'otaa maatiiwwan sabboontotaa hidhuudhaa fi gidirsuu sabboontota hidhanii akkasuma qabsaa'ota ammaas hidhanii kaanis ajjeesanii Amboo guututti namoota jajjabaataan keessaa hidhanii jiraachuu qeerroon garasi bilbilaan ani dubbisu tokko na dubbiseeti kan ture. Odeeffannoon kun kaleessa dheengaddaa as namootatti jabaachaa kan jiru jechuudha. Harargee keessattis akkasuma qeerroon Oromoodhaa kan gara baha Oromiyaadhaa jiru guututti godaansaaf saaxilamaati kan jiranii. Keessattuu akkaataa itti jiraatan jireenya dhabuudhaan warri kaan manhidhaa jiru kan du'e malee kanaafis gara uummata naannoo Soomaliidhaa fi Soomalilaanditti godaanaati kan jiru. Kanarraa immoo hawaasni Oromoodhaa yaaddoo guddaa akka qabudha jechuudha. Hanga ammatti kan jiru jechuudha. Keessattuu ammallee kanneen hafanoo maalirra jiran kan juusan kanneen hafan ijoollee keessan fidaa jechuudhaan hidhaadhaa fi ajjeechaan itti fufeeti kan jiru. Egaa Oromiyaa guutuu keessatti haalli adeemaa jiru kana yeroo ta'u keessattuu aanaalee baadiyyaa keessatti qeerroowwan nagaan jiraatan kanneen barnootaaf qophiirra jiran kanneen barnootaaf jiran keessattuu Dadar, Malkaaballoo, Goroo Muxii, Haromaayaa, Guraawaa fi iddoowwan tokko tokkotti irra caalatti itti hammachaati hidhaan kan deemaa jiru jechuudha. Kana jechuun uummanni Oromoodhaa guututti hidhaadhaa fi ajjeechaan bifuma wal fakkaataa ta'een itti fufeeti kan jiru. Ammallee egaa dhimmoonni tokko wanni adda godhu magaalota Oromiyaa hedduu keessatti tishertiin Hacaaluu Hundeessaadhaa yoo uffatame yakka jabaa ta'uudhaan qabatamaadhaan argin jira. Anumti mataan kiyya tishertii Hacaaluudhaa uffachuudhaan yeroo deemutti aggaammiidhaa fi to'annoodhaaf jalatti seenuudhaaf
kanin aggaamamaa ture ta'uun beekamaadha. Amma immoo ammatti wanti ammaan tana jiru dhiyeenyatti mana maxxansaalee akkasuma magaalota Oromiyaa keessa jiran guutumaa fi guututti tishertii Hacaaluu Hundeessaadha nama maxxanseef akkasumas nama uffatees yakka jajjabaadhaan irratti wanneechaa kan jiran jechuudha. Kana jechuun ammallee dhiibbaan jajjabaan deemaati kan jiru. Kanammoo uummanni Oromoodhaan mallee irra deebi'ee ifatti qabsoon isaa bifa tokkummaatiin yoo qindeeffatee itti deemuu baate roorroon garmalee jajjabachaa jiraachuu ifa galaa jechaati kan jiru jechuudha uummanni sabboontonni Oromoo. Dho'insa bombii magaalaa Finfinneetti mudatee lubbuun nama 3 yommuu darbitu namni 5 ammoo miidhamuu Komishiiniin Poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseetii jira. Dho'insi uumame magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Caffeetumaa yookaan Lidataa ganda Duwwaa 6 masgiida Silxee jedhamu cinatti yoo ta'u dho'insa kanaan lubbuu namoota 3 daandii irra jiraatan yommuu darbitu namoonni biroo 5 ammoo miidhamaniitii jiru. Oduu Igaaditti yoo darbinu yaa'ii ariifachiisaa Igaad 38ffaa Jibuutitti geggeesseen dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii mootummaan Itoophiyaa nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf tarkaanfii fudhate sirriidha jechuun jajjabeessuu isaanii namoota hedduun ajaa'ibameetii jira. Yeroo Itoophiyaan hidhamtoota siyaasaa kumaatamaan mana hidhaatti hoggurte waraana waliinii biyya keessaatiin akkasumas humna alaatiin daangaa irratti raafamaa jirtu kanatti Itoophiyaan nageenya kabachiisti jechuun rakkoo nageenya biyyoota miseensa Igaad keessatti dhalatee furuuf furmaata ta'uu hin danda'u jedhameetis jira. Bal'ina isaa Badri Yusuftuu qindeesse. Yaa'iin ariifachiisaa Igaad 38ffaa Jibuutii magaalaa Jibuutitti taa'amee jira. Yaa'ii Igaad kanarratti aangawoonni biyyoota baha Afrikaa 8 kan hirmaatan yeroo ta'u dhimmoota ijoo fi muddamaa godinichaa irratti gad fageenyaan mari'annee jiran. Yaa'ii kanaan rakkoo biyyoota baha Afrikaa keessatti hammaataa jiru irratti gad fageenyaan kan mari'ate dhaabbatichi Muummichi Ministeera Abiy Ahmed aangawoota biyyoota akka Keeniyaa, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Yugaandaa fi Jibuutii waliin qaaman wal arganii mari'atanii jiru. Gamtaan Afrikaa Igaad rakkoolee siyaasaa xaxaa baha Afrikaa fi guutuu Afrikaa keessatti dagaagaa dhufe hatattamaan furuurratti hanqinaa fi harkifannaa qaba jedhamanii qeeqamu. Yaa'iin kun yeroo daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irratti walitti bu'iinsi hammaate Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa jidduuttis hariiroon jiru laaffate Soomaaliyaa fi Keeniyaanis hariiroo ollummaa addaan kutatanii ambaasaaddaroota walii ari'an Itoophiyaa keessatti ammoo miseensonni paartiilee siyaasaa Oromoo jijjiirama kanaaf shoora seena qabeessa gumaachan hidhaa keessatti guuramanii fi murtii haqaa dhoorgataman humnoonni naannoo Tigraay guutummaatti gam tokkotti osoo hin baafamin akkasuma lammiileen kuma hedduu ta'an qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaanii gargaarsa gahaa malee biyya keessaaf biyyoota ollaa keessatti rakkataa jiranitti gaggeeffame. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii Muhammad mootummaan Itoophiyaa nagayaaf tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf jecha kutannoodhaan tarkaanfii fudhattee jechuun jajanii jiru. Qondaalli kun dhiibbaa bulchiinsi Abiy Ahmed miseensota paartiilee siyaasaa fi lammiilee isaarratti guyyaa guyyaan raawwataa jiru irratti waan dubbatan tokkollee hin qaban. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii yaa'ii ariifachiisaa 38ffaa hariiroo misooma biyyoota baha Afrikaa dilbata kaleessaa Jibuutitti taa'ame irratti gaarii mootummaa Itoophiyaa haa dubbatan malee gochaa hammeenyaa mootummichi itti jiru waan qeeqan hin qaban. Addatti rakkoo siyaasaa keessoo Itoophiyaa irratti ibsa laatan hin qaban qondaalli kun inuma qondaalli kun dabaluun mootummaan Itoophiyaa heera mootummaa biyyattii balaarraa baraaruuf jecha tarkaanfii fudhatte kun ammoo dirqama seera biyya hundarraa eegamuu jedhan. Sababa lola kanaatiin lammiileen qe'ee isaanirraa buqqaan jiraatu kan dubbatan dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii deeggarsa mootummaa Itoophiyaa taasiftu cinaanii dhaabbatti jedhan. Garuu gargaarsa hanga ammatti Igaad taasise waan ibsan hin qaban. Miseensonni Igaad mootummaa Itoophiyaa cinaanii dhaabbanna jedhan. Muummeen Ministeera Abiy Ahmed fuula Tiwiitara isaanirratti barreeffama maxxansaniin hooggantoonni biyyoota miseensota Igaad seera qabeessummaa hojii seera kabachiisuu keenyaa hubatanii beekamtii kennuu isaanii akkasuma Itoophiyaa deeggaruuf kutannoo isaanii waan ibsaniif galata guddaan dhiheessafii jedhan. Hooggantoonni Igaad Jibuutitti wal gahan kanneen madda rakkoo biyyoota Sudaanii fi Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Keeniyaa furuuf murannoo qaban ifatti wanni dubbatan hin jiru. Garuu Igaad yaa'ii isaa ammaa kanaan rakkoo biyyoota miseensota ta'an keessatti mudatee fi biyyoota jidduutti dhalate irratti gad fageenyaan mari'achuun
dhimmoota deebii hatattamaa barbaadan irratti murtii dabarseen jira jee. Garuu murtiin dabarse maal akka ta'e ifatti wanni ibsame hin jiru. Irra dibni kun rakkoo siyaasaa biyyoota baha Afrikaa hammeessee godinicha hiyyummaa keessatti miila gaadee jechuun qeequ rogeeyyonni keessattuu rakkoo siyaasaa Itoophiyaa hammaatee fi mootummaa Itoophiyaa filannoo dabarsuun miseensota paartiilee siyaasaa hidhee jiru irratti waan ibse hin qabu. Teessuma isaa Jabuutii kan godhate IGAD biyyoonni baha Afrikaa miseensa ta'an ammoo Sudaan, Eertiraa, Jabuutii, Itoophiyaa, Sudaan Kibbaa, Yugaandaa, Keeniyaa fi Somaaliyaadha. Biyyoonni kanneen hundi rakkoo keessoo isaanii biyyoota furachuu hin danda'in. Pirezidaantiin Jabuutii Ismaa'il Umar Geellee ganna 20 oliif aangoo irratti cichuun dambii bulmaata biyyattii cabsan jechuun mormitoota isaatiin akka malee qeeqamu. Somaaliyaan ammoo biyya baroota 30 oliif tasgabbii dhabdee fi qoodamiinsi siyaasaa itti hammaate bulchiinsa Somaalilaandii waliinis rakkoo cimaa keessa jirtu jedhamti. Keeniyaa fi Somaaliyaanis rakkoo siyaasaa cimaatu jidduu isaanitti dhalate. Pirezidaantiin Yugaandaa Yoweri Museveniitis baroota hedduuf aangootti cichanii filannoo fakkeessii geggeessuun aangoo isaanii dheereffatan jechuun qeeqamu. Sudaan ammoo raafama siyaasaa mudaterraa dandamattus biyya ollaa isii Itoophiyaa waliin rakkoo siyaasaa cimaa keessa seentee jirti. Yeroo ammaatis wal dhibdeen daangarratti itti fufee jira. Eertiraan ammoo biyya pirezidaantii abbaa irreetiin bultu lammiileen isii miliyoonotatti siqan jalaa dheessan pirezidaantii Siyasaa Afawarqee jalatti hamma camtee jedhamti. Paartii biyya bulchaa jiruun ala paartiin biraa irreen isaa jabaatee biyyattii keessatti hin dhalanne. Itoophiyaa waliin daangaa saaqqattee kan turte Eertiraan garuu osoo ooleen bulin daangaan biyyoota lameenis cufame. Itoophiyaan fincila uummanni Oromoo adda dureen geggeessan hoggansa haaraa mul'ata qabu argatta jedhamtee osoo faarfamtu aduun baate osoon seenin kiyyoo abbaa irree Abiyyi Ahmad jala galte jechuun taajjabamti. Oduu keenya xumuraatiin lolli daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irratti humna waraanaa Sudaanii fi humna waraanaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiru hammaataa dhufuu maddeen oduu naannicha irraa gabaasaatii jiru. Sudaanii fi Itoophiyaan daangaa waliinii dheeraa kiiloomeetira hedduu kan qabdu yoo ta'u erga walitti bu'iinsi waliinii Itoophiyaa kaaba Itoophiyaatti uumameen booda hariiroon nageenya daangaa biyyoota lamaanii gaafii keessa seenee kan dhufe yommuu ta'u humni waraanaa Sudaan lafa qonnaa waggaa 25 oliif Itoophiyaa harka turte deebisee qabachuu wajjin wal qabate walitti bu'iinsi Itiyoo Sudaan jalqabameetii jira. Waraanni Sudaan raafama siyaasaa fi wal waraansa Itoophiyaa mudatetti fayyadamuun lafa qonnaa waggoota 12 walakkaaf dhabde deebistee kan fudhatte yoo ta'u Itoophiyaan yeroof osoo waa hin dubbatin turtos torbee darbee waraanni Itoophiyaa naannawa gaara Abu Tahir jedhamutti tarkaanfii tasaa fudhachuu isaa raayyaan ittisa Sudaan gabaaseetii jira. Itoophiyaanis karaa dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasadar Diinaa Muftiitiin tarkaanfii fudhattee amantus walitti bu'iinsi biyyoota lamaanii hamma nuti gabaasa kana qindeeffannutti hammaataa deemaatii jira. Raayyaan ittisa Sudaan tarkaanfii humni waraanaa Itoophiyaa torbee darbee keessa fudhate hordofuun meeshaa waraanaa gurguddaa fi humna waraanaa gara daangaatti fe'aa kan ture yommuu ta'u lola adeemsifameen madoon baay'een daangaa irraa gara magaalaa Gondar fe'amaa jiraachuu odeessi achi irraa bahuu ni mul'isa. Waggoota 25 oliif mootummaa Itoophiyaa bulchiinsa Amaaraa jala kan turte laffeen akka Fashaqaa, Matamaa fi kanneen biroo guyyaa kaleessaa bal'inaan humna waraana Sudaan jala galuu isaanii maddeen naannichaa irraa odeessi bahuu ni mul'isa. Raafama siyaasaa gaanfa Afrikaa kana irratti mari'achuu fi nageenya naannichaa bakkatti deebisuuf biyya qarqara galaanaatti argamtu Jibuutitti walga'ii isaa 38ffaa kan taa'aa jiru gareen hooggantoota mootummoota misooma gaanfa Afrikaa yookaan IGAD dhimma Itiyoo Sudaanii fi waraana waliinii Itoophiyaa akkasumas dhimma Keeniyaa fi Somaaliyaa irratti mari'ataa jiraachuu isaa odeeffannoon bahaa jiru ni mul'isa. Dura ta'an IGAD fi ministeerri muummee Sudaan Abdallah Hamduukii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dhimmi hariiroo Itoophiyaa fi Sudaan ajandaa marii IGAD irratti akka isaaniif qabamuu fi koreen daangaa biyyoota lamaanii kibxataa mudda 22 bara 2020 dhimma daangaa biyyoota lamaanii irratti mari'achuun torbee dhufu keessa wal gahuun akka furmaata ka'an walii galuu isaanii Sudaan Tribune Sudaan New Agency wabeeffachuun gabaaseetii jira. Kunis kan walii galame jedha Sudaan Tribune walgahii 38ffaa IGAD fi hooggantoota gaanfa Afrikaa Siyasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Bakar Abdii, Caalii Shonee